Wixataan har'aa bitootessa 16 bara 2022 keessummeessituun keessan Antuu Jibee Horaati. Qaala'insi jireenyaa rakkoo uummataa hammeessuu jiraattonni jiran naannoo uummattoota kibbaa keessatti haleellaan raawwatamaa jira jedhame ilaalchisuun gabaasaalee biyyarraa nu dhaqqaban qabna. Paartileen morkattoota Itoophiyaa dhimma Tigraay karaa nagaan furuu ka jedhu irratti maal jedhu? Dirree Dimookiraasii keessatti itti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeeraa oduu addunyaaf Bafaqaaduu Moroodaa. Akkam ooltan hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo oduuwwan har'aaf qabnu kunooti. Lammiileen naannoo Tigraay 500 ol ta'an Tigraay keessaa baqatanii bahuudhaan walloo kaabaa magaalaa Qobboo keessa qubachuu isaanii gabaasa sagalee Ameerikaa Masfin Arraagee ibseera. Namoottan Tigraay baqatanii ba'an keessaa kan VOA'n haasofsiise dubartiin tokkoo fi dhiirri 2 akka jedhanitti rakkina midhaan nyaataa jiruu fi sodaa walwaraansii deebi'ee dhufuu danda'a jechuurraa kan ka'e baqachuudhaaf dirqamaniiru. Baqattoonni kun bakka boqotan waan hin arganneef yeroodhaa fi buufata poolisii keessa akka boqotan kan ibse gabaasni kun buufata poolisii keessa boqochuun isaanii nageenya isaaniitiif gaarii ta'us buufanni poolisii mana hidhaa waan ta'eef baqattoota kanaaf akka iddoon barbaadamu hanga'oonni poolisii magaalaa Qobboo dubbachuu isaanii eereera. Dhimma kana ilaalchisee gabaasan sagalee Ameerikaa Mulgeetaa Asbahaa magaalaa Maqalee irraa kan haasofsiise itti gaafatamaan dhimma gargaarsa naannoo Piroofeesar Kindayyaa Gabreehiwoot namoottan kun daangaa Amaaraa ce'uudhaan firoottan isaanii kan gaafachuu deeman ta'uu malu jechuudhaan deebii kennaniiru. Mootummaan federaalaa akka dhimmicha dhiyeenyatti hordofaa jiruu fi gargaarsa taasisuu akka yaalu deetaan ministeeraa dhimma kominikeeshinii Kabbadee Deessisaa dubbachuu isaanii gabaasni Masfin Arraagee dabalee beeksiseera. Yuunaayitid Isteetsi talaallii COVID-19 kan gosa Faayizer doozii 800,000 fi 40,060 Itoophiyaadhaaf kennuu ishee ibsi embaasii Yuunaayitid Isteetsi Finfinnee jiru irraa ba'e beeksiseera. Gargaarsi kun bitootessa 14 bara 2022 Itoophiyaa akka seene kan ibsi kun adoolessa 17 bara 2021 as Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa talaallii doozii miliyoonii 7.8 Itoophiyaadhaaf kennuu ishee yaadachiiseera. Yuunaayitid Isteetsi gargaarsa talaallii COVID-19 doozii miliyoonii 400 fi miliyoonii 92 ta'uu biyyoottan addunyaa 110 laachuun ishee gabaasameera. Kun sagalee Ameerikaati. Manni maree nageenyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii ergamni humna naga eegdotaa Sudaan kibbaa keessa jiru waggaa dabalataa tokkoo fi akka itti fufu murteesseera. Turtii naga eegdotaa kana dheeressuudhaaf sagalee kenname irratti Raashaa fi Chaayinaan sagalee kennuu irraa akka of qusatan kan beekamu yommuu ta'u, miseensonni mana marichaa 13 garuu turtiin naga eegdotaa Sudaan kibbaa amma bitootessa 15 bara 2023tti akka itti fufu waliigalaniiru. Bakka bu'aan Chaayinaa biyyi isaanii turtii naga eegdotaa irratti mormii akka hin qabne ibsanii garuu sababa itti fufiinsaa irratti yaadni dhiyaate madaalawaa miti jechuudhaan Yuunaayitid Isteetsi dhimma mirga namoomaa itti dabaluudhaan dhiibbaa humteetti jechuun isaanii gabaasameera. Bakka buutuun mootummaa Raashaa gama isaaniitiin murticha fooyyessuudhaa fi yaadni biyyi isaanii kennite waan fudhataman arganneef akka sagalee kennuurraa of qusatan ibsaniiru. Miseensonni naga eegdota mootummoota gamtoomanii Sudaan kibbaa keessa jiran loltoota 17,000 fi poolisoota 2,100 kan of keessaa qabudha. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii baasiin inni naga eegdota Sudaan kibbaatiif baasu waggaatti doolaara biliyoonii 1 ol akka ta'e gabaasameera. Murtoo mana maree nageenyaa kana keessatti akka ibsametti sababni humni nageenyaa akka bobba'u taasifameef biyyi Sudaan kibbaa akka gara wal waraansaatti deebitee hin galleef jedhameera. Bara 2013 fi 2018 gidduutti walloleensi garee pirezidaantii biyyattii Saalvaakirii fi garee itti aanaa pirezidaantii biyyattii Reek Maashaar gidduutti taasifameen lubbuun namoottan 400,000tti tilmaamamu darbee kan miiliyoonatti lakkaa'aman immoo jireenya isaanii irraa akka buqqa'an gabaasameera. Pirezidaantiin Yuukireen Volodimiir Zeleniskii yommuu mana maree bakka bu'oota Yuunaayitid Isteetsiif haasaa gochuudhaaf jiranitti pirezidaantiin Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden gargaarsa nageenyaa Yuukireeniif kan oolu deeggarsa doolaara miliyoonii 800 taasisuu isaanii himuudhaaf jiran. Gargaarsa marraqaa guyyaa har'aa ifa ta'uudhaaf deemamu kana dabalatee erga Raashaan Yuukireeniin weerarte as Yuunaayitid Isteetsi doolaara biliyoonii 2 Yuukireeniif ramaddeetti. Pirezidaant Zeleniskiin haasaan isaan mana maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsiif taasisan viidiyoodhaan yommuu ta'u, Zeleniskiin haasaa walfakkaataa mana maree mootummaa Biriteen, caffee mootummaa Kaanaadaa fi caffee gamtaa Awurooppaatiif akka dhiyeessan beekameera. Pirezidaant Zeleniskiin haasaa kana kan taasisan deeggarsa gargaarsa namoomaa fi waraanaa gaafachuudhaaf akka ta'e gabaasameera.
Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Lloyd Austin walga'ii ministeerota biyyoota miseensa neetoo irratti argamuudhaaf biyya Beeljiyeem magaalaa Biraaseels seenanii jiru. Lloyd Austin marii walga'ii walitti dhufeenya biyyoottan 30 hoogganuudhaaf deemu jedhameera. Barreessaan olaanaan neetoo Jens Stoltenberg kaayyoon walga'ii naatoo kun akkaataa nageenyaa irratti jijjiirama taasisuudhaan weerara Raashiyaan Yuukireen irratti raawwattee fi fuulduratti deebii kennamuu danda'u irratti dubbachuudhaaf akka ta'e ibsaniiru. Waggoottan dhiyoo kana keessatti naatoon biyyoottan Baaltik jedhamanii waamaman Istooniyaa, Laatiiviyaa, Luutiniyaa fi Poolaand keessatti humna waraanaa 500,000 bobbaasee jira. Karaa biraatiin pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden biyyi qoqqobbii dinagdee jala jirtu Iraan akka isheen sochii meeshaa nuukileeraa qabaachuuf gootu akka dhaabdu dhiibbaan irratti akka taasifamaa jiru waan beekamudha. Hordoftoota keenya oduuwwan har'aaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.